بكين التدرد أروميا بها خطاهر خنيا غارم اللثة بعدا خرفا جلة أردا والدي رامس كندا مدير قروت أمرين تيجلين تورا جهة مين جيس hoggana fidoodha durataa ulfoodhaatii fi sooreessa oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin maal hojjechaa turtan gaafa barattaniis ta'e an qabsoon eegalatti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo ibsitan. Ani barnoota baadiyyaatti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa dhaqeetiin barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota Ethiopia da sene Habasha kan sene akiranga wannin durga fan tiqada biyan tidan defanti ark hunda hogun biyan dufes natti mulachati dufte akabiti nuba tanin khaysa dabre hundi qilena taatena khaysa qofte akan garte dubaga ifwarebu we kadi qaafso godutina ha hogusin geeyra ta qoyada de geeyra na makaynya baru babarisoye galgala galgaloye galgalena dubbate baruna mariyate rohamtu agarra noromo sabaqoti kiyagaran hammate haddadu afilate tukan geeyra hada taqa qalbi khayza yadde akan watakka malat khayr butija dantata nafkanu nagote me achin duratti ga jollummaadhaan namu hawwi dhaqaba feesaw mana barnootaatti gaafa guddatan maal ta'uu feetin jechaadha barsiiftonni gaafatanii namu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maalin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarraa dhugee jechuudha akka itti dhagahe. Raamis kana amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san gaara mul'ataati baqateeti ilmaaf ilmoo fudhatee laga raamis godhe. Ngo honya aborarra ida kasi godaaneti la kabu'e bakkitti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata jechuudha bakki inni bobbaan isaa tamiilaa salphaan deemtu tuni ganda keenyatti dhaabbata